Kuni what comes at the end of everything. What comes maaltu dhufa at the end of xumura everything jedhu irratti xumura irratti maaltu dhufa jedha. Xumura waa hundaa irratti maaltu dhufaadha. Afaan Oromootiin yaalurra Ingiliffaa yaaluu qabdan asirratti. What comes at the end of everything. Xumura waa hundaa irratti maaltu dhufa jechuudha afaan Oromootiin. Garuu Ingiliffaa yoo yaalle deebisaa isaanii arganna salphatti. Okay? What comes at the end of everything. Yaaltani? Good. The letter G jedha. Qubee tana jechuudha. Wanni nu gaafachaa jiru everything jedhu kana xumurri isaa maali? Qubee kana yookaan letter tana jechuudha. G tana jechuudha. So what comes maaltu dhufa at the end of xumura. Okay? Jecha nuun hin jenne malee everything xumura isaa irratti maaltu dhufa nuun jedhe. So ka xumura irra dhufu G dha jechuudha. Inni kun immoo maal jedha? What begins and has no end and is the key to everything and is the key for everything. Kata kana ilaallu. What begins maali wanti eegalu and has no end garuu xumura hin qabu. Wanta eegalu ka xumura hin qabne. Okay? And is the key to everything garuu furtuu waan hundaati. Maali wantichi? Key jechuun furtuudha. Okay? Asirra key jedhee dubbisan namni baay'een argu. So key jennaani key to everything. Waanuma hundaafu okay? Furtuudha jechuudha. Maali wanti kun? Wanta eegalamu garuu kan xumura hin qabne kan furtuu waa hundaa ta'e maali wantichi? Knowledge yoo jettan argattanii jettanii jechuudha. Knowledge beekumsa jechuudha. Beekumsi ni eegalta xumuruu hin dandeessu yookiin xumura hin qabu jechuudha. Garuu beekumsa yoo qabaatte waan hundaa'u godhuu dandeessa jechuudha. Asirratti what kind of tree can you carry in your hand? What kind of tree can you carry in your hand? Gosa mukaa ta'e kan ati harka kee keessatti baattee deemtu maali jedha. Kan ati harka keetiin fakkeenyaaf what kind of tree tokkoon kan ilaallu ta'e gosa mukaa kamtu okay? Can you carry kan ati baattee deemtu kan ati baattee deemuu dandeessu in your hand harka kee keessatti jechuudha. Yookiin immoo harka keetii irratti baattee kan ati deemuu ni dandeessu gosa mukaa keessaa isa kamii jedha. Yaalame. Deebiinsaa a palm jedha. A palm. Asirratti palm hin jennu jechuudha. A palm. Gosa mukaa isa dhaabbatu kana jechuudha. Hortanii mukni kun palm jedhama. Palm tree. Okay? Akkamitti muka guddaa kana harka keenya keessa baannee deemuu dandeenya jechuu dandeessa. Garuu deebiinsaa harki keenya inni bakka amma argaa jirtan kuni maali? Palm jedhama jechuudha. Palm jennee dubbisna. So saniifuu akka sayyaan nu gaafataa jira jechuudha riidiniin kun. Okay, maal jedha kuni? What gets sharper the more you use it. What gets sharper the more you use it. Okay, maal jechuudha? What gets sharper wanti qaramaa deemu jechuudha. Sharp jechuun qara jechuudha. What gets sharper wanti qaramaa deemu the more you use it. Akkuma ati fayyadamaa deemtuun qaramaa ka deemu. Silaa wanti takka yoo itti fayyadamaa deemte doomaa deemti miti. So wanti adada yookiin immoo akkuma ati itti fayyadamaa deemtuun okay, qaramaa deemu maalii jedha itti yaadame.
your brain sammuu ta'e jechuudha. Sammuun ta'e okay akkaatuma itti fayyadamaa deemtuun barumsa adda addaa itti argachaa deemtuun jechuudha. Fayyadamuu yeroo jennu qaramaa deemti jechuudha. Okay, kun immoo I'm not alive jedha. Mee dura dubbisnaaf innu I'm not alive but I can grow. I don't have lungs but I need air. What am I? I'm not alive but I can grow. I don't have lungs but I need air. What am I? Akkasi dubbisna. So tokko tokko naa ilaalla. I'm not alive. Ani lubbuun hin jiru jedha. I'm not alive jechuun ani lubbuun qabu yookiin immoo hin jiru lubbuudhaan. Okay? But I can grow. Garuu guddachuun danda'a jedha. Lubbuun qabu guddachuun danda'a jechuu jira. Okay? I don't have lungs. Garuu somban qabu jedha ammas. Sombe hafuura itti baafachuuf nu gargaara. But I need air jedha. Akkasuma hojii hafuura na barbaachisaa jedha. What am I? Ani eenyu duuba. Okay. Itti yaadanii deebinsaa fire ibiddaa jechuudha. Maaliif akkas ta'e? Fakkeenyaaf ibiddi lubbuun qabu. Okay. But can grow. Guddachaa deemaan fakkeenyaaf manni tokko yeroo gubatu yookiin immoo wanti wayii tokko yeroo gubatu ibiddi guddachaa deema. Okay. Akkasuma I don't have lungs jedhee sombaan qabu, somba lameen jechuudha. Sombootaan qabu yookiin sombaan qabu. Garuu but I need air jedhee garuu qilleensa na barbaachisaa jedhee. So qilleensi yoo hin jiraanne ibiddi hin babal'atu jechuudha. So yoo ibidda dafnee dhaamsuu barbaanne qilleensa irraa kunnaa jechuudha. Saniifi wanta akka bullukkootiin yoo ibidda yeroo qabate ibiddi xiqqaa turetti yeroo ibiddi xinnaa yeroo ibiddi wayiitti ka'ee yookiin immoo gubuu eegalee yoo wanta gurguddaadhaan hafuura itti kunne okay achumatti dhaama jechuudha ibiddi sun. So kana agarsiisa jechuudha. What can you hold in your left hand but not in your right hand? What can you hold in your left hand but not in your right hand? What can you hold in your left hand but not in your right hand? Maali wanti sun? Hiika isaa ilaallume. What can you hold wanni ati qabuu dandeessu in your left hand harka kee kan bitaatiin but not in your right? Garuu harka kee mirgaatiin kan ati qabachuu hin dandeenye kan harka bitaa qofaan qabachuu dandeessu maali? Okay, deebiinsaa kana. Your right hand harkuma kee kan mirgaasan jechuudha. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf harka bitaa keessan fuudhaatii harka mirgaatiin qabachuu dandeessa jechuudha akkas jechuudha. Okay, garuu harka mirgaatiin qabachuu hin dandeessu hin jedhe maali wanti akkasii? Harkuma mirgaasan jechuudha. Mee harkuma mirgaasan harka mirgaa qabachuu hin dandeessa akka harka bitaatiin qabde sanitti hin dandeessu. So kanuma jechuudha. Wantichi akka sammuudhaan yaadaan bannu nu godhee garuu deebiinsaa akkas ta'a jechuudha. Yeroo qajeellee yaadne ni arganna. What is easy to lift but hard to throw? Maali jedha wanti salphaan jechuudha. To lift ol kaasuudhaaf salphaadha but hard to throw darbuudhaaf immoo ulfaataadha. Hin dandeessu. Haalaan jabaata darbuu hin dandeessu jechuudha. Garuu ol kaasuu dandeessa salphatti. Maali wanti akkasii? A feather. Maal jedha? A feather. Father jenna? No. A feather. Feather jechuun isa kana baallii jechuudha. Okay. Baallii salphumatti lafaa kaasta. Garuu inni darba yoo ta'e sababa ulfina guddaa hin qabneef darbuu hin dandeessu. Asuma si biratti rarraatee haftee jechuudha yeroo darbitutti. What comes once in a year, twice in a week, and never in a day? What comes once in a year, wanti waggaatti yeroo takka dhufu, twice in a week, torbaanitti yeroo lama dhufu, and never in a day, guyyatti gonkumaa dhufee kan beekne maali wantichi? Guyyaa tokko keessatti yookiin guyyatti dhufee hin beeku.
Asirrattis nu haa ta'e jechuudha. The letter E dha. Qubee E jedhamtu tanaadha. Kana jechuun jechootuma sanitti deebinee ilaalleedha. Okay, fakkeenyaaf what comes in a year jedha. Jecha year jedhamu kana keessatti dhufee jira. Jecha year jedhamtu kana keessatti letter E maal ni jira jechuu jalqabarra jira. Akkasuma twice in a week jedha. Yeroo lama dhufee jedha torbaanitti. Letter E tana fudhadhaa kunoo. Asis ni jirti lama. And never in a day jecha day jedhu keessa kan hin jirre immoo jechuudha. So akkasi. What goes through cities and fields but never moves. Maal jechuudha? What goes wanti deemu maali jedha. Through cities magaalota keessa deema. And fields iddoolee adda addaa deema. But never moves. Garuu gonkumaa socho'uu hin danda'udha. Maali wanti akkasii? A road deebisaan isaa karaadha jechuudha. Karaan magaalota adda addaa keessa deema yookiin darba. Garuu deemuu hin danda'udha. So idduma takka taa'amee karaan namaatu irra deema malee isaa miti ka deema. What starts with a P, ends with an E, and has thousands of letters. Maali, what starts with a P jechuun qubee P dhaan eegala, but ends with an E kan xumuramu qubee E dhaani yookiin letter E ni, and has thousands of letters. Letter E kumaatamaan lakkaa'amu garuu qabaa jedha. Maali wanti akkasii? A post office jecha jedhu jechuudha. A post office mana poostaadha jechuudha. Manni poostaadha. Okay, kan eegalu maal? Start with a P. P dhaan eegala. Akkasuma ends with what? Maaliin xumurama? An E. E dhaan xumurama. So 1,000 maal qabaaf keessaa letter ogennu jechi letters jechuun qubee qofa osoo hin taane asirratti akka maal yaannu nu godhe poostaalee adda addaa kana agartee dabdaabbee ishee jedhan san yookiin immoo waraqaa namni barreessee olii ergu sun maal jedhamti? Letters jedhamti. Okay? Akka jecha qubee letter jennu dhiisnee poostaa barreeffama namni olii ergu san yaannu nu gaafataa jira jechuudha. So deebisaan isaa kana. Yeroo itti aantu viidiyoo biraa babbareedduu waan akkanaatiin wal qabatuun hanga walitti deebinutti har'aaf asumarra nugaa isin immoo chaanaal kanaaf yoo haaraa taatan subscribe godhaadha. Akkasuma namoota biraa kan beektan hiriyoota keessaniif share godhaa fi viidiyoo kanallee like godhuun irraanfatinaadha. Akka nama hedduu bira geessuu gargaaraadha. So yeroo gaarii isiniif haa ta'u har'aaf asumarra dhaabna. Have a wonderful time. Bye bye for now.